Ergaa Phaawulos gara Tiitoositti erge. Boqonnaa 1. Nagaa. Ani Phaawulos amantii fi dhugaa beekuu warra Waaqayyoof waamanii akka namoota Waaqayyoof ta'utti dammaqsuudhaaf hojjetaa Waaqayyoo fi ergamaa Yesuus Kiristoos ta'e kana caafuu kooti. Abdii jireenya bara baraa isa Waaqayyoo hin himatumaa hin sobne bara durii jalqabee abdachiise yaadachiisuu kooti. Yeroo isaaf ta'ettis Waaqayyo fayyisaan keenya karaa lallaba isaa abboommii isaatiin adaraa anatti kenname sana dubbii abdii sana mul'iseera. Gara Tiitoos isa karaa amantii walii wajjin qabnu ilma koo dhugaa ta'e Waaqayyo abbaan Kiristoos Yesuus fayyisaan keenyas ayyaanaa fi nagaa siif haa kennu. Tiitoos Qareexiisitti hojjechuu isaa. Sababbiin ani Qareexis biyya bishaan keessatti si hambiseefis wanta toora hin qabaatin hafe akka toora qabsiiftuuf mandaruma mandarattis akkuma ani si agarsiisetti jaarsolii hojii waaldaa gaggeessuu irraa akka dhaabduuf ture. Namni hojii akkasii irra dhaabatu immoo waan ittiin jedhan kan hin qabne nama haadha manaa tokkittii ijoollee isaa kan hamanan malee gadi dhiisitti jiraachuu isaatiin yookiis abboomamuu diduu isaatiin kan hin hadheeffamiin haa ta'u. Ilaaltuun hojii waaldaa tokkoo hojii Waaqayyoo hin adeemsisa erga ta'ee waan ittiin jedhan kan hin qabne ta'uun isa irra jira. Ofii isaa malee warra kaan kan hin gammachiifne yookiis nama dafee haaru yookiis machaa'aa yookiis nama lola jaallatu nama bu'aa karaa dalgaa argachuuf sassatu ta'uun isa irra hin jiru. Nama keessummaa simachuu jaallatu, nama waan gaarii jaallatu, nama of qabu, nama qajeelaa, qullaa'aa, nama adaba qabus haa ta'u. Barsiisa sirrii sanaan gorsuu warra isaan mormanitti immoo balleessaa isaanii itti mul'isuu akka danda'utti akka barsiisicha ofii fudhateetti dubbicha isaa manamaa sanatti qabatee qabamuun isa irra jira. Namoonni hin abboomamne warra dubbii midhaa hin qabne dubbatan warri nama wallaalchisan baay'een jiru. Addumaan immoo isaan kun warra garee seera dhagna qabaa heegan keessaati. Isaan bu'aa nama yeellaasisu argachuudhaaf waan barsiisuun isaaniif hin taane barsiisuudhaan mana guutuu waan gargar diiganiif afaan isaan qabsiisuun hin ta'a. Isaanuma keessaa tokko raajiin ofii isaanii warri Qareexis yeroo hundumaa sobduudha, bineensota hamoodha, albaadhota, dhibaa'oodhas jedhee ture. Kanas dhugaa dubbate. Kanaafis amantii isaanitti seelkoo akka hin qabaannetti cimsii balleessaa isaanii itti mul'ise. Si'achis mammaaksa amantii isa kan Yihuudootaa abboommii namoota warra dhugaa irraa gara galanii duukaas akka hin buune godhe. Warra qullaa'aniif wanti hundinuu qullaadha. Warra xuraa'oodhaaf warra hin amanneef garuu wanti tokkollee qullaa'aa miti. Sammuun isaanii fi yaadni garaa isaanii iyyuu xuraa'aadha. Isaan Waaqayyoon hin beeknu jedhu. Hojii isaaniitiin garuu isa ganu. Isaan ofii isaaniitii jibbamoo warra hin abboomamne warra qoramanii hojii gaarii tokkoof illee gatii dhabanidha. Boqonnaa 2. Waa'ee barsiisa sirrii dubbachuu isaa. Ati garuu wanta barsiisa sirrii sana wajjin wal fudhatu dudubbadhu. Manguddoonni warri dhiirri warra dhugaatitti of hin ganne, warra ulfina nama irraa qaban, warra of qaban, amantiidhaa fi jaalalatti obsatti warra seelkoo hin qabne haa ta'an. Akkasuma immoo dubartoonni dullooman amala warra akka qulqullootaatti fudhatamanii haa agarsiisan. Wanta gaarii ta'e haa barsiisan malee maqaa namaa balleessuun dhugaatiidhaaf garboota ta'uun isaan irra hin jiru. Akkasitti abbaa manaa ijoollees akka jaalataniif dubartoota warra gara ijoollee hin gorsu. Dubbiin Waaqayyoo maqaa gadhee akka hin qabaannetti warra of qaban, warra gaa'ila isaaniitti amanaman, warra mana isaaniitiif bayeessa godhanii eeggatan, warra abbaa manaa isaaniif abbooman akka ta'an haa gorsan. Akkasumas immoo dhiironni warri garaa ijoollee akka of qaban gorsi. Waan hundumaa keessatti
hojii gaarii hojjechuudhaaf fakkeenya ta'i. Barsiisa kee keessatti dubbii akka waliin hin magne salphaatti akka hin fudhannes agarsiisi. Warri garasii nutti garagalan waan gadhee ittiin nu irratti dubbatan akka hin arganne, dubbii sirrii sanaanis waan ittiin jedhan akka hin qabaanne godhi. Warri garbummaa jala jiraatan waan hundumatti ajaja warra isaan bulchanii haa fudhatan. Itti haa tolan, dubbii isaaniitiinis hin mormiin. Barsiisichi waa'ee Waaqayyoo Fayyisaa keenyaa dubbatu kun waan hundumatti akka namatti tolee mul'atu gochuudhaaf isaan guutummaatti amanamummaan gaarii haa agarsiisan malee warra waa miliqsan hin ta'in. Waaqayyo ayyaana isaa isa nama hundumaaf fayyina kennu mul'iseera. Ayyaanni Waaqayyoo kunis nu Waaqayyoo malee jiraachuu, kajeellaa biyya lafaa isa hamaas gannee bara kana keessa of qabuutti qajeelinatti namoota Waaqayyoo taanee akka jiraannu gorsee gara gaariitti nu deebisa. Achumaan abdii keenya isa eebbifamaa fi ulfina isaa isa deebi'ee mul'atu sanaa hin eegganna. Inni mul'achuuf jiru sunis Yesuus Kiristoos, inni Waaqayyoo keenya isa guddicha Fayyisaa keenyas. Inni seera irra daddarbu hundumaa jalaa nu furuudhaaf saba fo'amaa warra hojii gaariitiif hinaaffan ofii isaatiif qulleessuudhaaf ofii isaa nuuf kenne. Yeroo gorsa kennitu, yeroo balleessaa namatti mul'iftus yaada muramaadhaan kana dubbadhu. Namni tokko illee si hin tuffatiin. Boqonnaa 3. Amantoonni amala attamii akka qaban gorsuu isaa. Harka warra biyya bulchanii fi warra aboo qabanii jala of galchuu, abboomamuu fi hojii gaarii hojjechuufis qophaa'oo ta'uu isaan yaadachiisi. Isaan maqaa namaa tokko illee utuu hin balleessin nagaa qaboota, garraamota ta'anii nama hundumatti karaa hundumaa gara laafina haa agarsiisan. Nuyis takka wallaalota warra hin abboomamne, warra karaa irraa guran, garba kajeellaa fi hawwa garagaraa isa foon gammachiisu, warra guyyoota keenya hamiinaa fi hinaaffaadhaan dabarsine namoota biratti jibbamnee walii keenyas jibbaa turreedha. Garuu gaarummaanii fi jaalalli Waaqayyoo Fayyisaa keenyaa ittiin nama jaallatu yeroo isaatti hin mul'ate. Waaqayyo hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjenneef utuu hin ta'in akka araara isaatitti dhiiqannaa lammaffaa dhalachuutiin haaressuu hafuura qulqulluutiinis nu fayyise. Hafuurichis isa inni karaa Yesuus Kiristoos Fayyisaa keenyaa arjummaadhaan nu irratti dhangalaaseedha. Waaqayyo ayyaana Kiristoosiin qajeelotatti lakkaa'amnee abdiidhaan jireenya bara baraa akka argannuuf kana nuuf godhe. Dubbiin kun amanamaadha. Warri Waaqayyootti amanan hojii gaariitti qabamuudhaaf akka dhimmaniif dubbii kana cimsitee akka qabdu nan barbaada. Dubbiin kun namaaf ba'ees dhimmas hin baasaaf. Waliin morkiin gowwootaa hidda dhalootaa lakkaa'uun, wal loluun, waa'ee seeraa irratti wal qochooluun garuu waa'ee hin baasu, gatiis hin qabu. Kanaafis irraa fagaadhu. Nama barsiisichaan mormee akka yaada isaatti cabsatu immoo al tokko al lamas erga gorsitee booddee dhiisi. Namni akkasii waan hundumaa irraa jal'atee cubbuu hojjechuu isaa nama ofii isaatii ofitti farde ta'uu isaas beeki. Gara dhumaatti gorsuu isaa. Ganna Niqoopoolisiin ba'uudhaaf murtoo waanan godheef yeroo ani Artemaasiin yookiis Xiiqiqoosii gara keetti ergu ariitiidhaan achitti ana bira dhufuuf dhama'e. Zeenaas isa seera beekaa sanaa fi Apholoos akka isaan waan tokko illee hin dhabnetti amma siif danda'ametti gargaarii karaa irra buusi. Namoonni keenya copha hin qabne ta'uu dhiisanii wanta cimsee barbaachisu gargaaruu akka danda'anitti hojii gaarii hojjechuudhaaf of kennuu haa baran. Warri ana wajjin jiran hundinuu nagaa siif dhaamu. Amantiidhaan warra nu jaallatanitti nagaa nuuf himi. Ayyaanni hunduma keessanii wajjin haa ta'u.